Wantoota daawwattoota keenyaa akkuma argaa jirtan kun mana ciisichaa yookiin immoo mana gaadaa jedhamu. Gaadaan afaan biraatti mana ciisichaa Alii fi maatii isaanii geenya jira jechuudha. Meeshaa kana akkuma argaa jirtan kana meeshaa duratti argamu kana viidiyoo kana dura keessatti illee isin marree isin bira gahee jira. Haala mana teessuma mana isaanii wajjin immoo galchinee yoo jennu haala kanaan kun galchinee fi iddoo isaanii qabsiisnee jirra. Kana keessatti immoo manni kun ifaajamee xaaramee bakka kana gahuudhaaf namni gahee guddaa taphate maatii isaanii keessaa inni tokko as jiranii jalqabarraa manni kun illee ifaajee maali akka keessa ta'ee as gahee fi isaan immoo akkamitti ifaajanii akkas gahanii fi lammaffaa immoo meeshaan kun yoo haala kanaan galee isiniif jedhu gammachuu hagamtu isinitti dhagahame ka jedhu isaanirraa yaada fannee raawwanne nullee yaada meeshaa kanarratti kennine xumurraa jechuudha. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. يا أنا نكنا ميجا أكاتا تلفزيون أكاتا ديسكريبشن كنت تلفز يا أنا نكنا تقول الموتو إفاجة كنا ده سندنا من دوا كان إفاجة وبوليس كنا إفاجة نرجم تسوم إفاجة كنا أتذكر جام سيد همي صدرك كنا كهولا يودي كاتي جوت ميجا فلته تجد كذا كجوت ما لكن kita berbana jalan sana lewat dulu di Blufi من كان صدرك كنا جو سان كيسي هو مالي كجلو إسحاق كيسي نبغى تجرا كنا نقول لك أنا جاي يقول كيسي نبغى أيه كمان جدا إجازة سكانة جدا وقتا تكني نام وقتا تبدأي جدا وبدأي جدا كمان masih juga alhamdulillah akasi alhamdulillah malika kana li atira jari lalati ajaje tizal musaini ka halu jari video warabe tirga tisani hojjatame kuno ara nubira gaiti kana fakkata isin jenna ka mashallah dasnu jede mashallah nani jiralle ka akatti hojjachu barbadan hin hojjatani wa hundayi wa gaida hojjatani ala abbana jazateni hojjatani isin jenna Egaa wantoota daawwattoota kennaa Ashaa waan jettee jiraate yaada itti dabaltee nuti immoo gara meeshaa beeksisuutti kennaa jechuudha. Hayyee daawwattoota kennaa akkuma argitan kana mana Alii fi Nafisa keessa jira jechuudha. Daawwattoota kennaa hedduu namatti tola. Obboleessaan illee kun akkuma argitan kana waggaa tokko hin geenne jedhee jira. Waggaa tokko keessatti bakka abbaa fi haadha mana hin jirretti haala kanaan ijaaree asiin gahuu isaati dhugaa dubbachuudhaaf maqaa Ashaa illee kan ibsuufiin hedduu si galateeffannaa hedduu galatoomne jenna. Akka waan nu gootitti dasni jedhee jira. Dhugaa dubbachuudhaaf gaafa dhufnee meeshaa asiin geennee deemnee argee sirreessaa jirra. Hedduu irraa gammadee dhugaa dubbachuudhaaf namni tokko biyya Arabaa keessatti gubatee gisee haala kanaan wanta ofii barbaadu godhatee ija ofii jiran kun waa guddaadha. Guddaa galatoomne siin jenna silleen isaanii rabbii nama tokko fayyadamu isaan haa taasisu. Egaa kabajamtoota daawwattoota kennaa akkuma argaa jirtan kana lolaa lubni abbaa balbala jahaati. Meeshaa yeroo baay'ee Sumaalee biratti argamu jechaadha. Kana Ashaan yeroo tokko Aruundumaan irraa haasofnee irratti tola maaliif meeshaa gosoota waan ta'eef haala teessumni kana fakkaata. Tokkotu mee dubbatu Ashaan? Hayyee daawwattoota kennaa meeshaa kana achitti televiizyinii irraa isin waraabnee jirra. Mana keessa gisee garuu akkuma argitan kana hedduu namatti tola. Duraan kuni akkuma argitan kana kun asitti gubbaa irraa suufaa fi uffata dhiiraa shaamizii wanta adda addaatti fannisuudhaaf kan fayyadu jechuudha. Jalaan immoo uffata barbaadee waan gurguddaa danda'u ta'e kaayuudhaaf hedduu namatti mijaa. Asitti immoo akkuma argitan kana uffata darajaa miifa'uudhaaf hundi isaa tokko uffata darajaa miifa'uudha jechuudha. Daawwattoota kennaa baay'ee isin dheeressuuf barbaadu mana guutuu si waraabaa jirra waan ta'eef asitti immoo uffata dubartii uffata dhedheeraa akka qamisii akka abaayaa wanta adda addaa fannisuudhaaf kunoo akkuma argitan kana asitti ni barbaachisa jechuudha. Gama gamanatti immoo uffata dachaa fayyadamuudhaaf hedduu bakka biyyaa ta'edha. Wantoota kennaa akkuma isaaniitiin viidiyoo isaan gargaaraa hojjennaa akka nama isaanii keessa geessinee jirra. Gara nama sooratan immoo gama nama sooratan immoo wantoota kennaa akkuma argitan kana kunoo algaan isaanii manatti galee mana isaanii keessaa kan fakkaata. Wantoota kennaa hedduu bareeda. Inni kun immoo asitti sarqama iddoo xixiqqoo muraatiin ittiin humna fakkaatan immoo kan fakkaata gamallee akkuma achitti illee si agarsiisan ni dalagaa jechuudha. Wantoota kennaa asiisin agarsiisan. Itaan sama betul. Hayyee daawwattoota kennaa suuqii bakka jira jechuudha. Daawwattoota kennaa bakka tokko keessa kan kun haala kanatti fakkaata. Ni ifaata gamallee ampuulii isaanii dalagaa yoo barbaachisaa ta'e tokko yoo barbaachisaa ta'e lama walirreessuun danda'ama. Akkuma isaan argitan kana manatti illee agarsiifnee jirra. Kan fakkaata jechuudha. Argaan gaafa kan caalaa uffanni bareedaa jiraas wanta adda addaa arganii kan caalaa akka bareedu beekamaadha jechuudha. Daawwattoota kennaa asii jira. Kun kan ta'an koo uffata argaa waan kan keessa illee wanta barbaadan asaaba keessa jechuudha. Wanti barbaadan keessa taa'uu danda'ama.
mau dressing di dalam mau di kantor, dressing di tempat di kantor. Kalau aku mau coba kalau dressing, asgete, kata, itu no, nara orang orang. Karena kata Malaysia ni mau ada sini itu mau lewat itu, tapi ni Malaysia ni garam bisa itu. Hedu malah muncul kita kan mau mesin yang itu gabung gale, garam itu tidak mau orang itu berbaran ni dan apa itu dah, tapi ni kalau bicara tentang mana shower itu jadi tak, usah kena aku mau biar apa sih dah, tapi kita mau cerah macam tu ni, mana shower itu kan, ini serah tapi ni kalau begini, kalau kita kalau once biar lagi buat dan tu ni, kalau nanti mau kita bicara, kalau bisa shower itu, shower kalau nanti perjalanan dah, bisa buat orang bicara, tapi kamu bakal buat sesuatu itu dalam tu bicara, masya Allah, kalau itu betul lah. Orang semua itu orang tua kalian juga, tu kena kalau kata bro, aku mari kita kan, dah kan orang bisa bakal langsung berlin aku mesti kita kan hidup anak betul awam beriru ganda mau kena kata, kalau orang mau tu mari kita kan itu mesti dikatakan, kalau kata orang bisa, sambil cari tu, kalau di luar kamera, ini boleh le, bisa kau itu dah apa kena, masya Allah, kalau orang turun akan kata, orang pun nak kan jadi awam hijrah. Gara-gara itu juga waktu kita kan kata itu shower ile seran dari awal juga kualiti juga terus jadi dulu kualiti lah tadi kalau juga kita juga waktu kita mesha kualiti lah hal kan orang jadi dia sendiri jadi juga waktu kita masya Allah orang turun kenapa kata Egaa kabajamtoota daawwattoota kennaa ani dhugaa dubbachuuf yoo taate baay'ee wanni natti dhagahame maatiin kun jechuudha. Maatii galateeffamuu qabudha. Dhugaa dubbachuu taate maatii galateeffamuu qabudha. Kanaaf anillee maqaa chaanaalii Ashaa Inda Kadirtuuf jedhuun isin galateeffachuun barbaada. Maatiin mootuun kun mootii isaan warri xaaree kun illee nama biyya alaa jiru. Isheen biyya alaa jirti innillee alillee biyya alaa jira jechuudha. Nama galillee mana isaanii keessa kana keessatti illee hara galfatee yaani wallahi maaliif jedha wanni jedhu jechuun harkaa badaa. Fiixaa ergatanii ilmallee ergatanii ilmeen isaaniillee sadarkaa guddaa bakka itti geessu fi isaaniillee bakka nama ilmeen isaaniitti geesse nama dura bisanaa taasisu namni wanni inni xaarutti tokko inni guddaan itti boqochuuf jechuudha. Nama hara itti galfatu dura bisanaa taasisu isiniin jedha. Gammachuu guddatu natti dhagahame ani jechuun illee naannoo dhugaa buusuuf tajaajila. Nabi nagaan sana agartu isaan immoo nama haga ammaa yeroo ammaa kanatti samaanaa ol godhate malee namichi dhahin godhatini ciini keessanillee cina Abrahaam ibsaadha haa ta'u isin jenna. Kanaaf akkas jenna ammaa xumuree jirraa dabbatu daawwattoota kenna namoonni mootu meeshaa haala kanarraa akka isinii galchinu barbaadan lakkoofsa bilbilaa kennaa fuula chaanaalii kennatti irratti isin ilaaltan jechuudha daawwattoota kenna ammaan xumuree jira yoo maatiin yaada qabaate yaada kennanii yaada qabdani. Ayyee galatooma bakka kana. Kanuma. Damsa isin qabda yoo jiraate isin irraa fuudha. Ayyee kan hojjetu isaan illee kun akkatti haala hundaa wal fakkeessanii haala gaariidhaan waa hundaa akkuma hojjetanii fidanii asitti gatamanii kan jedhanii fi bataamee baay'ee galatoomaa ulfaadhaa jennaanii akkasumatti warri hojjisiisuu barbaadanillee haala kanaan fayyadamuu hin dandeettanii isin jenna. Ayyee guddaa galatoomaa ulfaadha. Ifajete isinillee warra ifaajetan illee rabbiin ammoo bakka guddaa rabbisaan. Wallahi bakka guddaa rabbisaan. Namni marti akkasii ni baatu biyya mara deemnaa seerra wallaggaa deemnaa biyya mara gabaa deemnaa rabbii.